jennaan hiriyoonni kee sitti himuu danda'u garuu maa'inni al tokko nama si bira jiru nama si amma fakkeenyaaf maatiin ijoolleen xixinnoon tokko nama miidiyaadhaan gorsu yookiin immoo nama beekamtii xiqqoo qabu yookiin immoo orma dhagahu malee maatiin dhagahanu firan dhagahanu obboleessan dhagahanu ati sawwana macheem hiriyoonni kee lakki miliyoon wanti kun sirrii miti siin jedhu danda'u ta'a I don't know hin dhageenyeen ta'uu danda'a garuu an akka islaama tokkootti akka oromoo tokkootti wanti hojjetame seeraanis namaanis xiqqoo ishee wirdiidha amma yoo dhaabuu hin dandeenye garuu kana booda immoo itti fufaa akka dindeemne sodaa gatiin qabuufan si taasisuu barbaade malee barumsaan nama si ilaalaa jiru kana caalee miti umriidhaan nama si ilaalaa jiru kana caalee miti barumsa diiniitiin nama caalee miti barumsa suma kaaniin immoo reefanni yoo fagoodhaan onlaayinii barumsa guddaa barataa jira malee amma wana 12 fiixee ba'ee kanammoo yoo an sitti be jedhe malee kophaatti tun si dawwalee si taasee nan naggeessu ta'a amma garuu biyaans nama 200 masii dhagahaa jira kana booda yoo dandeessee jette xiqqoo viidiyoo wiirdii ta'e baballeessi seeraan akkati gaafatamtu gochisiisuu godhaa jiru seeraan gaafatamuu qaba isa jedhutti murteessaa jiru kana jechuun immoo numa tura akka taboris hidhamteetta gaafa hidhamtu numa namoota oromoo nama si beeku islaamuma ortodoksii isa ta'u protestaantii isa ta'u nama si beeku waayii gurbaan kun ikkoo kana ta'eedhaaf miti waan akkanaa babal'isuudhaafis miti anamma waan si dhibu ijoollee namoota warra Turkii wajjin liiftii fichisiisaa innaa viidiyoo kee wajjin gaafa namichi natti ergu jiranna bira ture isa sana piritiin godhaa jiraa gurbaan kunii naan jedhani maqaa dhawgatiin hin barbaanneef maal akka ta'e atis hin beekta waan jedhe siin jedhaa jiran isa no tasuma akkati kana keessaa hin qabne moo nan beekaan akkuma kanatti si galee sammuu kootiin gurbaan kun sabni Oromoo ijoolleen baadiyyaa ofuma jijjiiruu argamuu mul'achuu waan akkanaa sooshaal miidiyaa irratti waan darbe isa sana piritiin godhaa jiraa laataa faayinaansii guddaa kennuufi maaloo naan jedhe no nama kanaa miti gurbaan kun tasuma nama kana beeku miti hin jedheen wallaahi dhugaan siin jedha tasa nama kana beeku miti garuu akkuma kanatti sorry thank you akkuma kanatti sooshaal miidiyaa sana nama guddifachuu barbaadeedhan jedheen akka kanatti garuu gaafa seera bira dhaqu kanaan siin laalanu ta'a warri seeraa amma fakkeenyaaf wanti kun seera bira gaafa qaqee jedhu maal ta'a ija seeraatiin ilaalu ija seeraatiin immoo wanta kana hin gaafachiisaan ilaata gaafa jedhamu seera irratti cufa afaa jechuudha namni dhaqee si qarqaaru hin jiru yoo amma finfinnee jiraattaati waasii birrii 10,000 waasii birrii 100 gaafatamuu dandeessaa waasii nama mana qabu fidisiin jedhuu danda'u waasii nama makiinaa qabu fidisiin jechuu danda'u si galee kanarratti rakkina keessa galuu gatii dandeessuuf akka islaamaa akka oromoo tokkotti akka nama sooshaal miidiyaa kanarratti si beeku akkuma sabattii biyyattii keessa jirutti dogoggoran sirratti arge ofii kooti kun sirrii miti jedheetu yaadu akkan siin jedhe nama expect hin goonetu naa erge viidiyoo sana al tokko waan akkana gaafa dhufu naa ergu ijoollee keenya gaafa ta'an speeshaalii boriftaan gaafatamiinsi waan qabu akka nu irraa of eeggannu maaliif jennaan maaltu jedhama borii oromoon duris ni dhama kunu ammas ni dhama jedhan ni kaan immoo siyaasatti furataa jechuudha si galeera mootummaan kun oromoo akkas godhe maal godhe isatti balleessite ilaalu isatti waan dogoggorte kana ilaalu oromoo hidhaa jedhu kanarratti karaa hundaan akka ilaalu gatii qabduuf asirratti walaasa'uu waliin haasa'uu qabna wal gorfachuu qabna walirraa dhagahuu qabna immoo sirriidha nama suure maaloo beektaa dhugaa dubbachuuf jechuudha tiiktookii gambana dheereefu ji'a 8 ji'a 8 jechuun naasee keessa kan hin banadhe jechuudha aan kan hin banadhee fi maqaa makoo qulqulluudhaan itti fayyadamuuf malee yookaan tiiktookii irraan taa'ee yaanneen viidiyoo ma tokko gaafan hojjedhu kanaan booda harree naan jechuu jammara warrumti keenya ijoolleemti keenya jechuudha mucaan kun harree irraa dhalate naanin aarii keessa galeetan dhuguman harreedhan jedheen baambaadha jira namaan hojjedha harreedha ati harrees miti nama kabaja qabuudha nama safuu beekuudha islaama amantaa keetiinan siin jedha oromoodha oromoon guddaadha bara amma maal ta'a beektaa akkana dhufee namni sitti naasa'u ta'a
يوم نمني برا في ستاس اللي النجسون أنا ما نقبل كنت ستمي كبجنسي كابو ستمي سيران ستاس أجرا إيتوم من نمني برا قال لي النجسون نما برا الرب ستكيس أبي مال هالك أنا تجتان Thank you Abibi dhugaa sin kabaja sin jaalladhan dhugaa rabbi amma kanaan dura jechuudha namti tokko akka keetti natti siqee anannaas obsiiseen beeku dhufanii jechuudha arrabsoon taane baqa jechan taane naan jedhanii akka naqee hillikiin taane keessa galu dhugaa dubbachuuf jechuudha rabbumatu siinsi fide malee rabbitu siinsi fide malee viidiyoo biileenan ilaalamu hojjechuuf ana rabbi garuu siinsi fideera an kanaan boodanii Iseeran si jammare chuudha bakka maaliifi eggati akkaitti yeroo kee gubdee saatii kee gubdee irriba kee yookaan waan garaa kee gubdee na bukkee dhuftee na kabajjee dhuftee na gorsiteeti anni iseeran kanaan booda miliyoon nama biraadha si galeera miti garuu viidiyoon qopheeffadhee viidiyoo ajaa'ibaati in hojjedhu garoon wantichan si galeera miti akka hundaa akka international viidiyoon qopheeffee jiran garuu iseera bakka thank you rabbi si haa eebbisu jechuun barbaada. Wantoota nagorsuu barbaadde immoo keessaan nagorsi rakkoon hin jiru irraanis hin haasofna dhiifama ta'e immoo akkuma waliigalaatti miliyoon dirribaa dhiifama gaafatu dhiifama nan gaafadhan hundumayyuu bakka ani yaannen ani namootuma ittiin bashannansiisuuf malee namoonni bashannanu hidheetanii namoonni tokko qamisii uffatanii waanuma karaarra deemanii ittiin firaankii garaagaraa hojjetaniif anis namoota nan bashannansiisadeen paantii dubartii xusmaasaayyaa dubartii godhe malee kanatti naannaalee si yaanne firma uyyaa ayya sigaatii keessan jira jechuudha enna naagalatuun jechuun barbaade dhuganii amma akka keetti natti siqee na gorseen jiru dhufe tiiktookoroota keessa jechuudha yeroo baay'ee namni haasaa inni sitti himu waan hirra jirtu dammaqsa. The way he explained, amma fakkeenyaaf namichi akkaataa inni sitti mutu barbaachisaadha malee si galeera. Maayinni anammal tokko dogoggora wayii akkuma jetti kana gochuuf indee kun ikkoo sirrii miti naan jennaan dafeen keessaa dammaqeen keessaa deebi'aa jechuudha. Atamma tootaalii kana kan fudhattee jirtu no attentionii namaa argachuudhaaf fooloorsii argachuudhaaf waan akkana karaa kanaan hundufe malee isa jedhu yaaddee akka ta'e miliyoon % argitanya nanyini afaan amaraatiin inaasaa baay'een komentii gadi gochaa jiruuf inna geessa miti inaasoo tas ሚሊዮን እውነቱን ለመናገር አንተ የምንም አይነት ይሄው እዚህ ኮሜንት ላይ የሚጻፈው አሁን ሙለር የሚባለው ወንድማችን እየጻፈ ያለው ኮሜንት በጣም ከባድ ኮሜንት ነው። በዛ ደረጃ ነው አንተን እየወሰዱ ያሉት ከወንድና ከሴት በተለየ መልኩ ነው አክት እያደረገ ነው ብሎ የሚወስዱት። አንተ ግን ትኩረት አድርገህ የነበረው በሶሻል ሚዲያ የሆነ ታዋቂነት ለማግኘት ፎሎወርስ ለማግኘት ከማሰብ ነው። መጥፎ ነገር አስበ ወይ ደግሞ እዛ ነገር ውስጥ ሆነ እንዳልሆነ እኔ በደንብ ነው ማቀው ገብቷል። ስለዚህ ያላችሁ አማርኛ የምትሰሙ ሰዎችም እስካሁን ያወራሁት ይሄ ልጅ ይሄን አስቦ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ቢያደርግ በህግም ተጠያቂነት ይመጣል። እንደ አገርም ደግሞ ለትውልድ ጥሩ ስላልሆነ በተቻለ መጠን ከዚህ ድርጊቱ ላይ እንዲመለስ ነው። እኔም ይሄን ጉዳይ ጀስት ፎሎ ለማግኘት ነው እንጂ ያደረኩ ያለሁት ምንም ነገር ተጠቅሜ ወይ ደግሞ ነገር ፍለጋ አይደለም ነው ይያለ ያለው በቃሉ በራሱ ይዘ ሙስሊም ታታሲብ አይደለም። በእስልምና አስተምሮ ወንድ ያው የሚያደርገው ነገር አለ፣ ሴትም ደግሞ ከወንድ ጋር የምታደርገው ነገር አለ። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ያለው ነገር እናንተ ኮሜንት ላይ የጻፋችሁት ያላችሁት ሰው አይደለም፣ ከዚህ ውስጥም የለውም። በአይኔ መሄን አይቻላቅም። ግን እኔ ምንድነው ይሄንን ነገር ባደርግ ፎሎ አገኛለሁ የሚል እምነት ነው። እኔ አሁን እሱ ጋር የመጣሁት ኤክስፔክት የማላደርገው ሰው ቪዲዮውን ላከልኝ። ይሄ ልጅ ለምንድነው ማትነግሩት? ምን እያደረገ ነው? ያደረገው ነገር በህግ ያስቀጣዋልና ከተቻለ የተወሰኑ ዊርድ የሆኑ ቪዲዮዎቹን ዲሌት ያድርግ። እንደገናም ደግሞ ጀስት ዝም ብለህ ምን ታረጋለህ መሰለህ ሚሊዮን ክያ ስታቅ ነው ይሄን ነገር ያደረኩት፣ በቅልብ ሆና ነው ያደረኩት። ስለዚህ ጉዳይ እውቀት ያላቸው ሰዎች ስነግሩኝ ዲሌት አድርጌያለሁ። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ የተቀየማችሁኝ ሰዎች በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ብለህ የይቅርታ ቪዲዮ ራስህ ፖስት አድርገው። ወደ ህግ እንኳን ነገ ቢወስዱ ወደ ህግ እንኳን ብትሄድ ሳታቅ ማድረግህና
ሳታቅ ማድረግህንና ይቅርታ መጠየቅህን ያሳያል። ይሄ ነገር ያቀልልሃል ማለት ነው ጉዳዩን። ግን ነገም የምታረግ ከሆነ ከነጎዲያም የምታደርግ ከሆነ ምን ይሆናል መሰለ? በቃ ይሄ ልጅ ሆን ብሎ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስፋፋት ፈልጎ ትውልድ ለማበላሸት ፈልጎ በሸሪዓም በእስልምናም ሴት መምሰል የማይቻለውን ነገር መስሎ እየሰራ ነውና መጠየቅ አለበት ስለሚሉ በተቻለ መጠን እቺን አድርግ። አላህ አንዳንዴ ፈጣሪ አንዳንዴ ሰው ለመርዳት ሲፈልግ በማታውቀው መንገድ ነው ሰበብ የሚሆንልህ። ይሄንን እኔ ባልነግርህ የሚገርም ቪዲዮ ለፖስት ነበር። ሞዴል ቃሌብን አስገባው ፕሊዝ። 20 ፎሎወርስ ያለው ልጅ የሚገርም ቪዲዮ ልሰራ ነበር አልከኝ። ለአንተ ይሄ የሚገርመው ቪዲዮ በእርግጠኝነት ማህበረሰቡ ጋር ሲሄድ ወንጀል ሊሆን ይችላል፣ ሰው ጋር ሲሄድ ክፋት ሊሆን ይችላል። አንተ አሁን በሚገርም ነው ያየኸው፣ በቪው ነው ያየኸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እቺን ነገር ይሄንን ነው እስካሁን ያወራ ነው። አማርኛ ለማትሰሙ ወንድም እህቶቼ በዚህ ዙሪያ ነው እያወራን ያለ ነው። እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ራሳችን ካልተነጋገርን ራሳችን ካልተመካከርን ሰው መጥቶ ሊመክረን አይችልም። ነገ ከነጎዲያ ሁላችንም በዚህ ስማችን መጥፋት ስለሌለበት